Ilmi namaa guyyaa addunyaa kana dhufe irraa kaasee jijjiirama yeroo adda baafachuuf jireenya isaa guyyaadhaa gara guyyaatti qajeelfachuu fi seenaa dabarsu galmeessuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa tureera. Tooftaalee kanneen keessaa wal jijjiirraa halkanii fi guyyaa to'achuuf, tartiiba ji'aa fi aduu hubachuuf sirna lakkoofsaa yookiin kalaandara baroota adda addaa uumachuun isaa isa ijoodha. Akkaataan kalaandaroota addunyaa ittiin lakkaa'amanii fi ka'umsi isaanii ammoo dhimmoota ijoo lama irratti hundaa'a. Seenaa yookiin taateewwan gurguddoo akka ka'umsaatti fudhachuu fi sochii uumamaa wal jijjiirraa aduu fi ji'aa hordofuun kan lakkaa'amanidha. Uumama kanaan wal qabatee addunyaa keenya irratti kalaandaroonni beekamoon akkamitti akka dalagaman mee haa ilaallu. Inni jalqabaa kalaandarii Girigooriyaati. Mootummootni fi hawaasni addunyaa dhimma daldalaa fi hariiroo idil addunyaatiif kalaandarii kanaan dhimma ba'u. Kalaandariin kun bu'uura isaa dhaloota Nabii Iisaa alayhissalaam yookiin Iyesuus irratti kan hundaa'e yoo ta'u, gama lakkoofsa uumamaatiin immoo sirna aduu hordofa. Sirni kalaandarii Girigooriyaa kunis bara kana 2026 irra kan gahedha. Inni lammataa kalaandarii Itoophiyaa yookiin Gi'iz kalaandariidha. Akkuma kalaandarii Girigooriyaa, kalaandariin Gi'iz yookiin Itoophiyaa sirna aduu irratti hundaa'a. Ta'us lakkoofsa seenaa dhaloota Nabii Iisaa alayhissalaamii fi hiika yeroo wallaaloo urjii yookiin astiroonoomii durii irratti hundaa'uun kalaandarii Girigooriyaa irraa waggaa 7 hanga 8 duubatti hafa. Garaagarummaan isaanii inni biraa bifa ji'ootaati. Kalaandariin kun waggaa tokko keessatti ji'oota 13 qaba. Ji'oonni 12 lakkoofsa guutuu guyyoota 30 qofa qabu. Jiini 13ffaan yookiin qaammee jedhamtu immoo waggaa 3f guyyaa 5, waggaa 4ffaa irratti ammoo guyyaa 6 qabaatti. Kunis madaallii naanna'iinsa aduu eeguuf kan dhimma ba'udha. Inni sadaffaa kalaandarii Chaayinaati. Gara baha Eeshiyaatti yeroo deebinu sirna lakkoofsa barootaa adda ta'e tokko arganna. Kalaandariin aadaa Chaayinaa sirna aduu fi ji'aa walitti makuun lunisolar kalaandar hojjetudha. Ji'oonni sochii ji'aa hordofanii yeroo jalqaban, waggaan immoo sochii addunyaa aduu naanna'uun safarama. Ilmi namaa eenyummaa fi duudhaa isaa, afaanii fi ilaalcha mataa isaa gara dhaloota itti aanutti dabarfachuuf fedhii uumamaati. Akkaataa duudhaaf eenyummaa ofii dhaalchisan keessaa akkaataan lakkaawwii barootaa yookiin kalaandarii isa tokkodha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa kuusaa seenaa keenya. Jiini keessa jirru ji'a Muharramaati. Ji'a lollii fi waraanni keessatti haraama ta'e, ji'a alaabaan Rabbii hundaa ol haa ta'uuf tarkaanfiin addaa taasifame baatii godaanuu keessa injifannoon argamedha. Hijraan kalaandara qofa osoo hin taane seenaa boqonnaa addunyaa jijjiire, imala yaadaa fi kaayyoo addaa kan qabudha. Hiikni hijiraa iddoo tokko gara iddoo biraatti godaanuu yookiin baqachuu qofa miti. Hijraan kaayyoo fageenya guddaa qabu, sirna cunqursaa fi roorroo jalaa ba'anii bilisummaa yaadaa fi amantii gonfachuu akkasumas sirna haqaa fi haqummaa irratti hundaa'e ijaaruudha. Seenaa kana gadi fageenyaan yeroo ilaallu Nabiyyiin keenya alayhissalaatu wassalaamii fi sahaabonni isaanii Makka keessatti waggoota 13f roorroo fi dhiibbaan diinagdee gurguddaan irratti raawwatamaa ture. Akka amantii isaanii hin hordofne, akka yaada isaanii hin ibsanne dararama jireenya garaagaraa dabarsan. Haa ta'u malee yeroo dhiphinni kun hunda caalu ajaja Rabbiitiin gara Madiinaatti godaanuuf murteessan. Godaansi kun salphaa hin turre. Sahaabonni dhiiraa fi dubartii ta'an qabeenya daldalaa waggoota hedduuf kuuffatan, manneen isaanii fi biyya dhaloota isaanii kan jaallatan Makkaan dhiisanii ba'an. Gariin isaanii maatii isaanii irraa adda ba'an. Gariin immoo qabeenya qaban hunda mushrikootaaf dhiisanii harka qullaa deeman. Kaayyoon isaanii tokko qofa ture. Dhugaa fi haqa ol kaasuu, hawaasa walqixxummaatti amanu uumuudha. Hijraan deemsa mirga namoomaa fi kabaja dhala namaa deebisanii ijaaruuti. Madiinaa yeroo ga'an Nabiyyiin keenya alayhissalaatu wassalaam
Hojiin jalqabaa hojjetan hawaasa daangaan sanyii gosaa fi qabeenya addaan qoodee kan wal ajjeesaa ture walitti fiduun obbolummaa dhugaa ijaaran. Gargaartota Madiinaa, Ansaarotaa fi godaantota Makkaa muhaajiroota walitti fiduun qabeenyaa fi jireenya isaanii akka waloon qooddatan taasisan. Sanyii Bilaal al-Habashii kan gabrummaa jalaa ba'e Salmaan al-Faaris biyya Faaris irraa dhufee fi warra sanyii Qureeshii hundi isaanii maddii tokko dhaabbatanii wal qixxummaa mirkaneessan. Kanaafuu hijraan godaansa qofa miti, deemsa cunqursaa jalaa gara bilisummaatti, bittaa namaa jalaa gara bittaa Rabbii fi dhiphina addunyaa jalaa gara bal'ina akhiraatti taasifamedha. Hijraan jalqabaa sirna haaraa abbaa irree ittiin mormii hawaasaa jaalalaa fi kabaja irratti hundaa'e addunyaaf itti gumaachanidha. Hijraan seenaa Islaamaa keessatti boqonnaa jijjiiramaa isa guddaadha. Bara bulchiinsa Khaliifaa lammaffaa Amiirul Mu'miniin Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu keessa mootummaan Islaamaa bal'achaa deeme. Gibxi, Shaamii fi Faaris hundi bulchiinsa Islaamaa jala galan. Yeroo kana xalayaan bulchiinsaa fi daldala bakka adda addaarraa gara handhuura mootummaa Madiinaatti ni dhufa. Irraas ni deema ture. Haa ta'u malee xalayoota kanaan dura dhufan irratti guyyaan, baatii fi waggaan sirrii waan hin jirreef wal falmiin uumamuu jalqabe. Bara bulchiinsa magaalaa Basraa kan ture Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu xalayaa gara Umar ibn Khattaabitti barreesse. Yaa Amiirul Mu'miniin, xalayaan kee nu bira gaha, garuu baatii Sha'abaanaa keessa barreeffame jedha. Garuu Sha'abaana darbe moo Sha'abaana waggaa kanaa moo kan dhufuudha? Adda baasuu hin dandeenye. Kanaaf sirna lakkoofsaa yeroo ifaa ta'e nuuf godhi jedhee gaafate. Murtii kanaaf Umar radiyallahu anhu sahaabota gurguddoo dabalatee Madiinaa keessatti marii bal'aa qopheesse. Marii kanaan yaadonni ka'umsaa lakkoofsa baraa ta'uuf dhiyaatan gurguddoo afur turan. Inni jalqabaa dhaloota nabiyyii keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam irraa haa eegalu jedha. Inni lammaffaa yeroo ergamni wahii jalqabaa isaanitti dhufe irraa haa jalqabu jedhan. Inni sadaffaan yeroo nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam addunyaa kanarraa darban irraa haa eegallu yaada jedhutti dhiyaate. Inni afuraffaa hijraa yookiin godaansa Makkaa gara Madiinaa irraa haa jalqabnu kan jedhudha. Sahaabonni yaada dhiyaate hunda xiinxalan. Guyyaa dhalootaa fi ergama isaanii irratti gabaasni garagaraa waan jiruuf irratti walii hin galamne. Duuti isaanii ammoo miira gaddaa guddaa waan yaadachiisuuf murtiin irratti hin fudhatamne. Yeroo kana Ali ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu fi Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu yaada addaa tokkoon walii galan. Innis hijraa irraa jalqabuudha. Sababni isaas hijraan guyyaa dhugaa fi sobni ittiin gargar ba'anidha. Hijraan guyyaa itti dhiibbaa fi roorroo jalaa ba'anii islaamummaa bilisaan jiraatanidha. Hijraan madda humnaa bilisummaa fi boqonnaa haaraa addunyaa itti uumamtedha. Marii kanaan booda Umar radiyallahu anhu ragaa kanaan eeyyame. Hijraan dhugaa fi soba adda baaseera. Kanaafuu lakkoofsa keessan hijraa irraa jalqabaa jedhee murteesse. Ji'oota keessaa ammoo akkuma sahaabonni akka Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu yaada dhiyeessan ji'a Muharram isa namoonni baay'een hajjirraa gara biyya isaaniitti deebi'anii fi jalqaba waggaa ta'e tajaajilu akka baatii jalqabaatti murteessan. Jiini Muharramaa ji'oota kabajamoo fi qulqulluu afur al-Ashhur al-Hurum keessaa tokkodha. Ji'oota kanneen keessatti lola kaasuun, roorrisuu fi yakka raawwachuun dachaadhaan dhoowwaadha. Dalagaan gaariin ammoo dachaadhaan ajrii qaba. Seenaan hundeeffama kalaandarii kanaa qorannoo guddaa fi dandeettii marii bulchiinsa sahaabotaa nu agarsiisa. Haa ta'u malee ji'a kabajamaa kana keessa guyyaa addaa fi barri hundi hin irraanfanne tokko jira. Innis guyyaa kurnaffaa kan Ashuuraa jedhamuun beekamudha. Ashuuraan seenaa dhala namaa keessatti qofaa isaa boqonnaa addaati. Guyyaan kun hiikaa fi ergaa gurguddoo of keessaa qaba. Addunyaa kana irratti humna qabeessi yoo of tuulee, dadhabaa fi haqni dhiitame yoo dhiphate dhumarratti abbaan injifannoo eenyu akka ta'u addunyaaf mallattoo ifa ta'edha. Ashuuraan agarsiistuu meeshaa fi humni abbaa irree hammamis yoo ta'e
dhumarratti humna rabbiitiin ni kufa. Haqni yoomiyyuu addunyaa irratti ol ka'a. Ashuuraan yeroo hunda seenaa jabaa addunyaan quba qabdu tokko nu yaadachiisa. Seenaa dhiiga namaa dhangalaasuu fi cubbuu mormuu seenaa Muusaa alayhi salaamii fi Firaa'uun. Seenaa raajii kanaan dura addunyaan hin argin kan abbaan irree of tuulaa bishaan keessatti liqimfame dadhaboota immoo bilisummaa gonfachiisedha. Seenaa keessatti abbaan irree akka Firaa'uun keessa darbe of tuulee jira jechuun ulfaataadha. Firaa'uun aangoo isaa fedhii ofiif dhimma ba'uun hawaasa gartuutti qoodee sirna bittinneessee bituun hoogganaa ture. Hawaasa garii ol kaasee garii immoo gadi qabee saba Israa'el yookiin banii Israa'el ammoo dachee keessatti akka malee hiyyoomsee akka gabraatti tajaajilamaa ture. Akka malee raawwii isaa jabeessuuf itti dhihaate daa'imman dhiiraa dhalatan hunda ajjeesaa dubartoota qofa lubbuu dhiisaa ture. Aangoo qabeenyaa fi humna waraanaa qabuun of tuulee hanga dhumarraatti dhiifama tokko malee ani gooftaa keessan isa ol aanaadha jedhee dachee irratti labsuutti ga'e. Hawaasa dadhabaa fi deeggarsa hin qabne cunqursaa humnaa fi fakkii isaatiin of jajuu jabeesse. Garuu haqni ni dhiphatti malee yoomiyyuu hin baddu. Addunyaan tun abbaa haqaa qabdi. Yeroo cunqursaan saba Israa'el irratti hammaate samii tuqe Rabbis abbaa irree kuffisuuf daandii bane. Muusaa fi obboleessi isaa Haaruun gara Firaa'uun erge. Muusaan gara masaraa mootummaa Firaa'uun deemee haala qajeelaa fi jecha laafaan gorsa dhiheesseef. Aangoo kee fedhii ofiif qofa hin fayyadamin saba kana cunqursuu dhiisi bilisummaa isaanii deebisiif gara Rabbii dhugaatti deebi'i jedheen. Garuu Firaa'uun of tuulummaa qabeenyaa fi humna waraana isaatti amanuun gorsa kuffise. Muusaan raajii yookiin mu'ujizaa adda addaa yoo agarsiisullee kuni falfala xaxameedha jedhee morme. Cunqursaa isaas bifa kanaan dura hin argamneen caalaatti jabeesse. Dhiphinni hawaasaa yeroo dhumarra ga'u Muusaa fi sabni isaa roorroo jalaa ba'uuf halkaniin Gibxi keessaa ba'anii imala jalqaban. Firaa'uun yeroo kana dhaga'u aarii guddaan dhufee waraana isaa isa lakkoofsa hin qabne fardeenii fi meeshaa lolaa hunda walitti qabee duubaan isaan hordofuu jalqabe. Uummata Muusaa bira yeroo ga'an haalli isaa baay'ee sodaachisaa fi abdii kan kutachiisudha. Gara fuulduraatti galaana diimaa isa gad fagoo duubaan ammoo waraana roorristuu Firaa'uun kan dhiiga dheebotte. Sabni Israa'el sodaatanii yaa Muusaa amma nu qaqqaban nu dhabamsiisuuf jiru harka isaanii seenne jedhanii lallaban. Haalli isaa nama kamiyyuu biratti abdii guutummaan guututti kan fixu ture. Yeroo namni hundi sodaatee iyyuu yeroo haalli jiru abdii nama kutachiisu Muusaan alayhi salaam garuu osoo hin shakkin onnee amantiin guutameen akkas jedhe. Haalli isin argitan kun dhuma keenya miti. Rabbiin koo na faana jira. Inni daandii natti agarsiisa karaa bilisummaas naaf bana jedhe. Yeroo sanitti taateen addaa tokko ta'e. Rabbii Muusaadhaan ulee keetiin galaanicha dha'i jedhee ajaje. Muusaan yeroo galaanicha dha'u galaanni diimaan sun bakka 12tti adda kute. Bishaanichi gara mirgaa fi bitaatti akka gaaraatti dhaabbate. Lafti bishaanii gidduutti weelluu gogaa ta'e. Muusaa fi sabni isaa haala dinqisiisaan galaanicha ce'anii bilisummaa dhandhaman. Firaa'uunii fi waraanni isaa garuu of tuulummaa fi ija jabinaan dhumarratti daandii galaana keessatti uumame sana keessa lixanii hordofuu jalqaban. Garuu yeroo isaan gidduu ga'an bishaan sun deebi'ee walitti dhufe. Firaa'uunii fi waraana isaa guutuu meeshaa fi fardeen isaa dabalatee galaanaan liqimfaman. Firaa'uun yeroo bishaan keessatti liqimfamu amane jedhee iyyus yeroon isaa darbeera. Humni itti boonaa ture sun bishaanuma saniin dhabama ta'e. Firaa'uun bara hundaa ni jiru. Humni abbaa irree meeqas yoo dacha'e dhumarratti haqni akka injifatu seenaan kun ragaa dhaabbataadha. Kalaandariin hijiraa mallattoo eenyummaa keenyaadha. Haa ta'u malee har'a jireenya keenya keessatti baatiiwwan Islaamaa keessaa Ramadaanaa fi ji'a Hajjii qofa adda baafanne. Ji'oota hafan kaan ni irraanfanna. Guyyootaa fi ji'oota keenya sirna kaanirraa deebisnee lakkaa'uun kalaandarii keenya dhiifnee kan biraa qofa hordofuun eenyummaa keenya dagachuudha. Maqootaa fi tartiiba ji'oota hijiraa kan akka Muharram, Safar, Raabi'ul Awwal hanga Zulhijjaatti ofii keenyaas barree ijoollee fi dhaloota dhufuuf haa dabarsinu. Waliigalteewwan keenya
xalayaawwan guyyoota dhaloota maatii keenyaa fi baatiiwwan jireenyaa keenya keessatti raawwataman kalaandarii hijraatiin galmeessuu haa jalqabnu. Eenyummaa fi seenaa keenyaan boonnee eeggachaa dhaloota haqaaf dhaabbatu kan eenyummaa isaa hin gannee fi amantii isaa kabaju uumuuf haa carraaqnu. Kalaandarii keenya fayyadamuun seenaa sahaabotaa fi nabiyyii keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa guyyaadhaan jireenya keenya keessatti akka bilisaan jiraachifnu nu taasisa. Waggaa haaraa, yaada haaraa fi eenyummaa dhugaan haa jalqabnu. Kabajamtoota hordoftoota keenya, kuusaan seenaa keenya hadhaaf qabannee dhihaanne kana fakkaata. Hamma torban qophii biraa walitti deemnutti nagaa fi rahmanni Rabbii isin bira haa jiraatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.